Sama wanni faana hin gaafanne. Maal Ati gaafatee? kun mee sooshaal miidiyaa kana fayyadamuu erga eegalte hangam takka turte fa'aatti mana hin gaafanne. Ayame kawan si gaafatee ilaalitu. Eh, Lagi lagi akka waan si gaafatee ilaali mee of. Anamma umriin tiyya waggaa 27 Ninti keesse. Meeqaan jaa? Yaki folloora seetii kutusu fedhini. Haya, naannaa sanii haa jennu mee sanii as waggaa 14 bara 2013 akka faranjiin FB mana Facebook kana banadde. Diidamii afurii immoo kudha afurii barattee diidamii afurii amata bara. Mee waggaa meeqa kuni? Amata kudha afurii. Dila kana irrumaan jira qabadhu gaawa. Goosin baan. Wala geemata kubbina. Amata dila kana irraan jiran jira. Tuba fee masine. Amma suu akkam foolorri xiyya 500 bira dabruuti. Feeto. Eh? Rakko. Ooluma deemu dide qiyyaas waan sanii. Duuta nagaa tokko keeketti mure. Isbitaali jeeti. Isbitaala irraa murree akka isaafa Sanuma. bala danqaratti goonee irraa danqaramuu dide balaan waan kanaaf Uumu silaati. Rakkoontu maali? ajaa'ibaati. Rakko tana mee. Yoo kuma dhibba ta'ee kuma dhibba lama kuma dhibba sadii kuma miliyoona akka yoo deeme maal qaba maal rakkoon maali? Sabni kun ni jira. Sabni bar Tubo. tana furra jennee waa meeqa keessa seennee haada meeqa hidheetiin bala qadir. Hatta harawaa caka nyelee tuqee kureessi. Bakka dhaqee Harawaa caka Chaataraam tuqee dadhaabbanne. harawaa caka Bakka tuqee. dadhaabbanne. Diba jaamna hunda jeeqa. Garuu hin taane. Barbaacha. Koloo raacha rakkoo bira. Akkana mun godhe qabu iyyuu. Rakkoo nama dura qabu iddoo. Rakkoo hamtu nama biddeemi. Gurbaan osoo rakkoo biraa keessa kun demmaan tanaan xiyyaa leenjuu. Dafanii Xiyya nagaa. fooloo na godhu. Xiyya nagaa. Dafanii. Atattama. Koloo godhu. Akka rakkoon biraa osoo Gurbaan waan biraa keessa yoo amma dafanii godhu baatan. Waan biraa dubbataa'u.